Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko yoo taatu giddugala konferansii daldalaa fi investimentii ta'uu isheerraa kan ka'es namootaa fi konkolaattota kumaatamatti lakkaa'amantu keessa oolee buluun keessa qaxxaamura. Kanaanis qaamonni karaa qaxxaamuraan duroomuu barbaadanii fi nageenya biyyattii booressuuf socho'an meeshaalee waraanaa seeraan ala birrii sobaa fi doolara adda addaa biyya keessa yeroo naannessantu mul'ata. Akka magaalaa Adaamaatti qaamoleen nageenyaas wantoota yaaddoo nageenyaa ta'an kana hambisuuf eegumsa dhaabbii fi sochii taasisuun akkasumas buufata sakattii fi magaalaa keessatti iddoolee garagaraatti sakatta'umsa gochaa jiru. Nutis kanuma ilaalchisuun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti sakatta'umsa yeroo garagaraatti raawwatameen bu'aa argamee fi haalli nageenya magaalittii maal akka fakkaatu isin biraan geenya. Hojii olaantummaa seeraa darbee raawwatamuu fi sodaa nageenyaa hawaasni qabu hambisuuf sakatta'umsi kan barbaachisu ta'uu dubbatu. Sakatta'umsi daandii Finfinnee irraa Adaamaa geessuudha. Tokkoffaan diinni akka barbaadetti socho'uu hin danda'u. Sa'aatii 24 sakatta'ama waan ta'eef halkanii guyyaa walitti aansee kan sakatta'amu. Diinni akkaataa barbaadameen nageenyuma uummataa eeguudhaaf illee daandii guddaa waan ta'eef daandii Adaamaa seenuudha. Sakatta'insi uummatni yaaddoo nageenyaa tokko malee bobba'ee galuudhaaf nu fayyada. Barbaachisummaan sakatta'umsa kanaa inni tokkoffaan meeshaaleen garaagaraa magaalaa kana akka hin galleedha. Meeshaaleen akka kontiroobaandii yoo kan magaalaa kana keessa kan galu ta'e qaala'iinsa gabaa ol kaasuu danda'a jechuudha. Kanarraa kan kaase meeshaaleen adda addaa akka magaalaa kana hin galle sakatta'iinsi keella irratti barbaachisaa ta'ee argamee waan ta'eef. Yakka osoo hin raawwatiin yakka ittisuudhaaf waan ta'eef sakatta'insa kana shakkamtoonni adda addaa meeshaa waraanaa meeshaa adda addaa waan iddoowwan godina adda addaa irratti qabatanii waan deemaniif asis akka godina keenyatti akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konkolaataa nama miilan deemus konkolaataa keessa jiru sakatta'uudhaaf meeshota adda addaa yeroo jiraate akka hin galleef gara magaalaa Adaamaatti ittisuudhaaf. Daandii biyyattii guddaadha. Kanaaf wanti baay'een biyya kana galullee asirraan gala waan ta'eef kanaaf sakatta'umsa isii kun nageenya hawaasaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nullee haaluma gaariidhaan hidhataa deeggaraa poolisii waliin taane sakatta'umsa sitti gaggeessaa jirra jechuudha. Naamusumaan nama qabnee waan darbes ofii keenya namoonni afaan daddarbaa nutti dubbatanis otuma jiranii obsumaan bakka tasgabbeessineetuma sakatta'aa jira jechuudha. Magaalicha keessattis buufata sakatta'umsaa fi iddoolee garagaraatti raawwatameen meeshaaleen waraanaa seeran alaa fi rasaasni adda addaa hadiida baaburaa hatamee fi doolaarri seeran alaa birrii miiliyoona 2 ol kan qabame ta'uun himameera. Hojiiwwan keella gubbaatti sakatta'umsaadhaan shugguxii adda addaa gara 21 qabamee jira. Akkasumas rasaasawwan kan meeshaa adda addaa gara 900 hadiida baaburaa kan sibiila kan isaa duri konkolaataa feessaa riguutu qabamee jira jechuudha. Qaamni nageenya tarkaanfii fudhatee to'atee jira. Kan biraa bunni kan qabamee ni jira. Isuuziidhaan Harar irraa gara magaalaa keenyatti yeroo seenu keella gubbaatti sakatta'umsaadhaan qabamee jira. Kuntaalli isa gara 35. Sakatta'umsa akkuma argitan kana dhaabbataadha. Sakatta'umsi keessa jira. Sakatta'umsi daandii seensa Adaamaa gubbaarratti goonu jira. Kana irratti mootuu bu'aaleen adda addaa konkolaataa seeran alaa socho'an halkan to'achuudhaan baajaajii adda addaa kan gabatee hin qabne kan eenyummaa waraqataa konkolaachisummaa hin qabne kanneen kana to'achuudhaan saamicha daandii baabura duraanii warreen hataniitiin Isuuziidhaan fe'an asuma ganda dagaagaa warshaa Naacheppo jedhamu keessatti yeroo inni buusu odeeffannoo hawaasatiin poolisiin keenya dhaqeetiin hin qabee to'atamee kan dallaa keessa jiru kana Isuuzii tokko guutuudha. Galgala konkolaataa gara Finfinneetti irraa Dirredawaa deemu sakatta'umsa geggeeffamee qarshiin biyya alaa dooraal guddaan qabameetiin jira. Abbaan dhibbaa
gara 44,800 abbaan 50 gara 22 doolaarri abbaa 20 gara 24 abbaan 10 akkas 4 abbaan tokkos jira fireema tokko abbaan 10 kan biyya Suudiiti jechuudha. Dhimmi kuni birroota adda addaa birrii biyya keenya gara 49 ol harka isaatti kan argamee fi warqiiwwan morma gurguddaa giraamni isaa ganaa tilmaaman mana dhimma kana oomishanii waliin laallamee kan adda ba'u ta'ee gara 3 warqiin harkaa kaateenaa gurguddaa kana gara 7 warqiin gurraa 3 giraamni isaa garuu baay'ee ol'aanaa kan ta'e tilmaaman garuu ogeessa mirkanaa'uu qaba jenneetiin kan laallu gara mallaqaa illee shallagame qarshii guddaa jedhameetiin tilmaamamaa doolaarraa qabame kuni gara miiliyoona 2 ol kan sharafamu gabaa har'aatiin qarshiiwwan biyya keessatii fi qarshiin duraanillee ciraan harkatti argamee jira nama kana dargaggeessa mucatee dubara wayii qabatee diriin deematiin jira gara dadawaa deemaa jira dhimmoonni kun sakatta'umsaan kan argaman ta'uu isaati. Sakattoo ciccimaatu gaggeeffamaa jira. Kan magaala keessaa gaafa laallu dhaabbii 28 kanatti fufiinsaanii keessumaayyuu galgala irratti sakattoo gaggeeffama. Sakattoo gaggeeffamu kanaan waan gurguddoon argamaniitu jiru. Kan akka shugguxiiwwan adda addaa waan seeliin diina qabatanii uffannaa diinaaf deemaa jiru. Dhimmoonni kanaaf kana fakkaatan boombiin tokkollee akkaataa sanaa wanti qabamee jira. Wanni doolarri baay'eetu qabamee jira. Doolarri qabame kun hojii magaala keessaatiin kellaa irratti otoo hin taane magaala keessatti sakattootti fufiinsa qabutu gaggeeffamaa ture. Kutaa magaalaa Dambalaa keessatti sakattoo gaggeeffameen birriin baay'een bal'inaan kan qabamanii fi namoonni qabamanis yeroo ammaa to'atamanii galmeen isaaniillee dhimmichi qulqullaa'aa kan jiru ta'uu isaati. Yakkamtoonni qabamanis murtii seeraa kan argatanii fi himatamtoota hafan immoo galmeen isaanii qulqullaa'aa jiraachuu dubbatu. Bu'aan sakatta'umsaa tokko birrii sobaa abbaa 200 kan to'atame inni kun tokko qarshii 12 kan to'atame waggaa 2 murtii waggaa 2 kan argatee fi 26 ammoo adeemsa qorannaa irra kan jiru ta'uu isaa. Kanaaf inni kun bu'aa sakatta'umsa keenyaan argame. Meeshaan waraanaa kan akka kilaashii, shugguxii istaarii, shugguxii turkii maal kan hojii wal qabatu halkan yeroo sakatta'insi gaggeeffamu qabamanii harkaaf harkatti waan qabamaniif guyyaa tokko keessatti guyyaa 2 keessatti galmeen isaa qaama aangoo qabuuf akka dhiyaatuu fi murteessa akka argatu baay'een isaa kan taasifamaa jiru ta'uu isaati. Ajjechaan lubbuu tokko halkan kan raawwatame gargaarsa hawaasaatiin yeroo sana namni kun qabamee seeratti akka dhiyaatu ta'ee jira. Ooradii galmeen xumuramee mana murtii gahee adeemsa seerarra kan jirudha. Akkasumas guyyaa baajaajiidhaan balaa qaqqabsiisanii mana yaalaa erga geessanii booda nama achii fuudhanii riifar gaafa jedhamu riifarii san geessuun naannoo Arjinii keessatti gatame hordoffii nu taasifnee fi yeroo hawaasni nu kennee wajjin wal qabatee guyyaa tokko keessatti namoota waan sana raawwatan to'achuu hin danda'amee jira. Konkolaachisaan Taayyee Baqqalaa kan jedhamu shakkamtoota yeroodhaaf harki isaanii hin qabamne waliin ta'uun sibiila daandii baaburaa ribraaboo kan jedhamu yookiin naqaa kan jedhamu baay'een isaa tilmaaman 220 kan ta'u godina Shawaa Bahaa gara magaalaa Waranciitirraa gara magaalaa Adaamaatti seenaa osoo jiranu miseensi yeroo sana sakatta'insa irra jiranii dhaabsisuudhaaf konkolaachisaan kun eeyyamamaa waan taaneef humna paatiroolii dabalatanii hordoffii cimaa godhame kan qabame ta'uu isaati. Hawaasni iddoo sakattiitti arginee dubbisne tokko tokkos sakatta'umsi raawwatamaa jiru kun cimee itti fufuu akka qabuu fi nutis qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya keenya ni tumsinaa jedhaniiru. Qe'ee keenya keessatti qe'ee keenya eeguun nurra jira jennee naannoo san keessa kan jirru hundu galgalas bakkee yeroo qabne jechaadha hojii boodaas akkasumatti qe'ee keenyaas in eegna jechaadha. Egaa cimsee abbaan biyyaa biyya ofii eeguu qaba. Hizbiinis mataa ofii eeguu qaba. Maaliif amma abbaan biyya bulchaa ammoo kophaasaa biyya bulchuu hin danda'u.
Maafi warri qe'ee ofii eeggachaa mana ofii eeggachaa malee namni tokko mootummaan tokko biyya bulchuu hin danda'u. Biyya kan bulchu namoota biyya keessa jiraatu. Maaliif anis qe'ee koo eeguu atis qe'ee kee eeguu malee alaa dhufee abbaan qabeenya wayii ammoo yoo mootummaan dhufee mana keenya eeguu hin danda'u. Qe'ee keenya kan eeggatu numa bicha. Yakkoota gowwoomsuu saamichaa fi hannaa darbee magaalicha keessatti raawwataman hambisuufis qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Saamicha moobaayilii fa'aa. Saamicha baajaajii keessaa jira ganamaaf galgala. Namni bakka itti baay'atu sanatti hattoonni yookaan namni tokko dhufeetti akka hojjechuuf barbaada. Kana hambisuudhaaf nutis namoota seera kabachiisan isaan faana taanee hojjechuu qabna jedhama. Hojjechaa jirra, hojjechuus qabna isaan faana. Dhugaadhaa darbee waan mul'atu jira. Keessumaayyuu sarara naannoo mannaaraa deemuun kanarratti barii wanti darbee odeeffannoon dhufuu fi miseensi keenyallee caasaan nageenyaa xiyyeeffannaatti kennine hojjennu jira. Kanaaf egaa caasaan keenya lafa rakkooti jennee ilaallee adda baasneetu jira. Akka magaalaa Adaamaatti eessatti rakkoon muddataa eessatti hangiin kun yaalii taasisuu wanti jedhamu kun xinxaalleerra. Iddee xinxaallee adda baasne kanatti immoo caasaa keenya hirmaachisnee iddee sanatti hojjechaatu turre jechuudha. Sana qofa osoo hin taane caasaa nageenyaa waan qabatamaa waan mul'atu kallattii keenyatti iddee amma jennu kanarratti eessarratti xiyyeeffannaa caasaan keenya eessatti xiyyeeffata. Akkamiin immoo rakkoo ka'aa jiru rakkoo hawaasa keenyaa hir'isuu dandeenya waan jedhu marii waliin hin qabne akka caasaa nageenyaatti jechuudha. Kanaaf iddoo akkasitti xiyyeeffannaa guddaadha kan kennamaa jiru. Yakkoonni raawwataman dinagdee biyyaa irratti miidhaan geessisan olaanaa waan ta'eef hawaasni namoota yakka raawwatan of keessaa saaxiluun gahee isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Daldala seeraan alaas haa ta'u kontirbaandiin dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Tokko seera qabeessaan hoo hojjetu kun karaa seeraan alaatiin wayita hojjetu daldala seera qabeessaa san gabaa ala taasisaa dhufa jechuudha. Kanaaf ikonomii biyyaa irratti illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiibbaa inni qabu hawaasni hubatee eeruu kennuurraa kaasee to'achuurraa kaasee akka hawaasni hirmaatu taasisanii to'ataa tarkaanfii fudhachaa deemamaa jira jechuudha. Kun biyyaaf faayidaa hin qabu. Namoota dhuunfaatti itti gargaaramu namoota dhuunfaa fayyada. Kanaaf baankiin gara siistamaa maallaqa keessumaayyuu hard karansiin kun baay'ee barbaachisa. Biyyi tokko biyya biraa wajjin daldala adda addaa gaggeessu ikonoomii biyyaa keessatti kan alaa galu keessaa bahu maallaqa kanarratti hundaa'a. Black market jedhamee alatti namoonni dhuunfaa walirraa bitanii kuusanii eenyusaa dabalanii sochoosan kun dhiibbaa guddaa dinagdee biyyaa irratti geessisuu danda'a. Daldalli seeraan alaa akkuma beekamu dinagdee biyya keenya irratti miidhaa guddaadha kan inni geessisu. Kanaanis wal qabsiisee dhimmi bu'uura misoomaatiin wal qabsiisu rakkoo guddaadha kan magaala keenyas haa ta'u iddoo biraatti uumaa jiru. Kan baabura adiida baaburaa qofa osoo hin taane teelee irratti wanti raawwatu keebilii irratti wanti raawwatu tureera. Sanallee miidhaa guddaadha jechuudha hawaasa keenyaaf kan qabu. Kanaaf kanarratti warreenti goonee miseensa keenyaafis akshin pilaanii gabaabaa kan qopheessine jira. Toorri xiyyeeffannoo keenyaas keessumaayyuu dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi dantaa mootummaa ta'an irratti. Qaamoleen nageenyaa yeroo sakatta'umsa raawwatan of eeggannoon sakatta'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamu qondaaltonni dubbisne tokko. Sakatta'umsi akkaataan itti sakatta'amu tokko qaama konkolaataatu sakatta'ama. Qaamni konkolaataa kun iddoowwan garaagaraa qaba. Iddoowwan garaagaraa sirriitti sakatta'amaa jechuudha. Wayita sakatta'amu kana tokko qaamni nageenyaa iddoo sakatta'umsa san deemu orienteeshinii fudhatee deema. Orienteeshiniin kennamee fi gaafa hojii galu karaa naamusa qabuun karaa of eeggannoo qabuun bakka sakatta'uu qabu hunda sirriitti sakatta'aa jechuudha. Tokko isa. Lammaffaan immoo qaama namaatu sakatta'ama. Qaamni namaa wayita sakatta'amu karaa of eeggannoo qabu akkaataan nama gowwoomsuu hin dandeenye akkaataa namatti dongorsuu hin dandeenye gabasaa irraa kaasee haga miilaatti karaa of eeggannoo qabuun hin sakatta'amaa jechuudha. Haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa tasgabbii kan qabu ta'uu eeranii nageenya amma jiru kana itti fufsiisuufis hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu yaadachiisaniiru. Haalli nageenyaa yeroo amma keessa jiru keessatti nagaadha jechuun dandeenya. Nagaas kan taasisee irri caallisaa caasaan nageenya magaalaa keenyaa hirmaannaa taasisee keessatti keessumaayyuu poolisiin keenya caasaa nageenyaa hirmaachisaatti kan jiru. Caasaan nageenyaa yoo jennu halkanii guyyaa sa'aatii 24
bakka eegumsa dhaabbiif sochii 28 jennee akka magaalaa keenyatti qaban itti fufinsaan hojii kana kan hojjechaa jiranii nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessuu keessatti hojiin gurguddoon hojjetamaniitu jiru. Caasaan keenya yoo cimee hojjete hawaasti keenya illee yoo nu gargaare magaalaa Adaamaa nageenya ishii guutumaan guutuutti mirkaneessina waan ta'eef caasaan keenyaaf hawaasti keenya hubate nu duukaa akka dhaabbatu waan jedhu. Daldalli seeraan alaa miidhaa dinagdee fi hawaasummaa irratti qaqqabsiisuu olaanaadha. Biyya tokko galma barbaadameen gahuun kan danda'amus yoo nageenya amansiisaa fi itti fufinsa qabu jiraatedha. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf immoo hawaasni fi qaamoleen nageenyaa waliin qindaa'uun hojjechuun murteessaadha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaattis hojiin sakatta'umsaa hojjetamaa jiru kun cimee yoo itti fufee nageenya waaraa fiduun ni danda'ama jenna. Laali gaarreen marfamtee bitaa mirgaa suluulaan faayamtee tokkummaan jiruuf jireenyaaf jennaan hawaasummaa. Filannoo keessan OBN taasifattanii kan daawwachaa jirtan kun sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanota waggaa waggaan kabajaman keessaa ayyaanota amantaa jechuudha. Ayyaanni Gabreelii Qullubbii isa tokkodha. Bara kanas adoolessa 19 godina Harargee Bahaatti ni kabajama. Ayyaanni kun karaa nagaatiin akka milkaa'uuf jechuudha. Qaamoleen nageenyaa poolisiin naannoo Oromiyaa, poolisiin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa fi odeeffannoon tika biyyaalessaa waliin qindoomuudhaan hojjechuu irratti argamu. Keessumattuu yeroo ayyaana kana kabaju hawaasnis qabeenya isaatiif of eeggannoo taasisuu qaba. Kana malee ammoo wantoota sodaa nageenyaa ta'an yoo arge hawaasni qaamolee nageenyaatiif eeruu kennuudhaan jechuudha. Nageenya naannoo isaa mirkaneessuun akkasuma ayyaanni kun karaa nagaatiin akka xumuramuuf gahee isaa bahachuu qaba hawaasni. Kana malee ammoo qajeelchi poolisii godina Harargee Bahaa ayyaanni kun karaa nagaatiin akka xumuramuuf qaamolee nageenyaa gahaa ramadeera jedheera qajeelchi poolisii godina Harargee Bahaa. Qophii keenya isatti aanutti dabarra kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophiin keenya inni itti aanu ammoo haala nageenya bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa fi daldala seeraan alaa ittisuu irratti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu irratti jechuudha. Riippoortarri keenya Ahimad Xaqasaa garas malee waan qindeeffate qaba. mootummaan naannoo Oromiyaa magaalonni naannichaa haala ammayyaawaa ta'een sadarkaa isaanii eeganii misooma, industirii, teekinooloojii odeeffannoo fi jireenya hawaasaa mijataa akka ta'anitti labsii magaalotaa hundeessuun sadarkaa isaan ol guddisu baasuun hojjechaa jira. Sirna dhaqqabummaa hawaasaa mirkaneessuuf bulchiinsa magaalotaa hundeessuun hojii nageenyaa fi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uufis hojjetamaa jira. Qophii keenya har'aatiin bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaatti hojii nageenya magaalittii mirkaneessuuf qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasaatiin hojii nageenya kabachiisuu hojjetamee fi bu'aa argame isin biraan geenyaa nu hordofa. bara 2008 riifoormii magaalota Oromiyaa qophaa'een magaalotaaf xiyyeeffannoo kennuun itti waamni isaanii mootummaa naannoo Oromiyaatiif akka ta'u murteeffaman keessaa magaalaan Bishaan Gurraachaa ishee tokkodha. Magaalittiin kallattii kaabaatiin aanaa Shaashamannee kibbaan naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa lixaan Haroo Habaasiin daangeffamtee argamti. Keessattuu Haroon Habaas hawwattummaa fi midhaagina magaalittiif gahee olaanaa qaba. Magaalicha keessa sabaaf sablammoonni garaagaraa kan jiraatan yoo ta'u jiraattonni magaalichaa aadaa fi safuu walii kabajuun waliin jiraatu. Jiraattonni magaalichaa abbaa nageenyaa ta'anii qaamolee nageenyaa deeggaruun nageenya isaanii akka eeggataniif hubannaan walitti fufiinsaan kennamaa fi kan jiru ta'uu qondaaltotaa fi miseensota poolisii bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa irraa odeeffanne. Haalli nageenya ishii akkuma beekamu daandiin naannoo kana qaxxaamuru daandii guddaadha. Kabiraa tajaajila poolisii hawaasaatiin wal qabatee keessattuu gorsaa walabaa akka magaalatti akkasumas akka gandaatti ijaarsa karaa guutuu ta'een ijaarsi godhamee fi leenjis gahaa akka magaalaa keenyatti fudhatanii hojiitti galanii kan jiran ta'uu isaati. Gorsaa walabaa hojiin inni gaheen inni guddaa taphataa ture akka magaalaa keenyatti hojii keessattuu rakkoo hawaasa bira jiru rakkoo akkasuma poolisii bira jiru
adda baasuudhaan hawaasni rakkoo nageenyaa akka hin uumne namoota rakkoo uuman gorsanii kallattiidhaan gara hojii misoomatti akka inni deebi'u kan taasisaa turanii fi rakkoo poolisii keessattis argamu keessattuu nageenyi karaa kamiin akka boora'aa jiru kana adda baasuudhaan warroonni gorsaa walabaa kan hojii bal'aa taphachaa turan ta'uu isaati. Hojiiwwan miseensonni magaalaa kana jiran hojjetan akkasumas uummata magaalaa kanaa hirmaachisuudhaan keessattuu hojii tajaajila poolisii hawaasaa yookaan community policing kan jedhamu kun yaada rimee isaa tokko miseensi keenyallee amanee fudhatee leenjis itti galee hawaasas hirmaachisee hawaasni nageenyi kiyya jedhee poolisii cinaa dhaabbachuudhaan nageenyi magaalaa keenyaa amansiisaa akka ta'u qooda guddaa kan nu godhanii fi akkasumas qaamoleen caasaa mootummaa adda addaa hojii nageenyaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennanii kan wajjin hojjennee fi nageenyi kunis yeroo ammaa kana keessatti rakkoolee gurguddoo akka naannoo keenyatti jiran magaalaa kana keessatti sodaa tokko malee haaraa sa'aatii 24 keessattuu magaalaan keenya daangaa naannoo kibbaatti irratti argamti. Magaalaa hawaasaatiin wal daangessinee argamna. Magaalaa hawaasaa keessa industiriyaal paarkiin achi jiru hojjetaan magaalaa keenya kireeffatee jiraata. Akkasumas qonna alamuuddiin kanaadhaan wal qabatee hojjetaa baay'eetu as keessatti jira. Isa kana nagaadhaan halkan shiiftiidhaan kan industirii deemu asii magaalaa keenya keessa miilaadhaan sarviiziidhaan deemee hawaasaa dhaqee rakkoo sodaa nageenyaa tokko malee bahanii kan galanii fi hawaasni ollaadhaan nageenya isaa kan eeggatu ta'uu isaati. Hawaasni haala nageenyatii fi gara duubaa kan hin deemine ta'uu isaati. Hawaasni magaalaa kana baay'inaan sabaa fi sablammii magaalaa kana keessa kan jiraatu isaanillee tokko ta'uudhaan qindoominaan haala gaariidhaan kan tokko ta'anii itti deemaa jiranii. Sabni kamiyyuu saba kana odoo hin jenne sana odoo hin jenne wal qindeessanii haala nageenya irratti gara duubaa kan hin deebine ta'uu isaati tokko ta'anii itti deemaa kan jiran ta'uu isaati. Jiraattonni magaalaa Bishaan Gurraachaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun halkaniif guyyaa nageenya magaalittii eeggachaa akka jiran ragaa bahuun. Halkanii guyyatti yaa'ii qabnaa marii qabnaa guyyaa hin mari'annaa halkan anis mana hin bulu mataa kiyyaallee mana hin bulanii sin ciibsu bakka dalagaan jarri biyya baa irratti godhaartu sun haa mana nus seenuuf eenyu kayen walii galteen poolisiin taaxaaqiin gooxmarii qaxanaa mariin harkaaf harkatti wal qabatee akkasitti wal faana deema. Kana osoo wal faana deemu wanni tokko osoo nurra hin geenye haga ammaallee wanni biyya ambaatitti karaa hundatti dhageenyu guyyaa tokkocha nu keessatti argamee hin beeku. Nama hin taane adeemsa isaa laalaa eegaa akkamitti dhiyeessifna seeti. Waa'ee nageenyaa irratti halkanii guyyaa hin jennu dhiira dubara hin jennu cimsinee jabaannee gaachana sirnaa keessa leenjinee poolisii keenyas rakkoo isaaniitti himnee waa'ee nageenya keenya dhaabbannee sodaa takkaa dhaba bilisummaadhaan itti waa hundatti himannee akkasitti nageenya keenya cimsinee eeggachaa jirra kan jedhamu. Qindooyinee ganda keessatti garee gareedhaan gooxii isaatiin akka tartiiba jiru hundaan waltaanee dubartiin dargaggeessi dhiirri gugurdaa xixiqqaa waltaaneetti kan eeynu magaalaa kana jechuudha. Halkanii guyyaatti roondiin eegama halkanii guyyaatti ni eegama. Namni roondii halkan eeguu danda'u halkan guutuu kan guyyaa halkan eeguu hin dadhabne guyyaa hirmaatee eenyu dun jenne hawaasni guutuu walii galan caasaadhaan poolisa kennaan paatrooliin keessa deemanii daawwachuudhaan waliigaliin tokkummaa kenniisaatti godhuudhaan eegumsa saniin hangadhaa ambaasaadara nagaa taate gara birootti dhaga'uu malee as keessatti hangadhaa wanni takka bishaan tokko jigee hin beekamu. Hojii nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun hojjetaniin maandheen diinaa daldalli seeraan alaa fi kontirbaandii to'atamuu qaamolee nageenyaa irraa odeeffanne. Bu'aa bosonaatiin wal qabate kanas fe'anii dabarsuun wanta akkasii kun baay'inaan tanaan durallee bifa kanaan to'atamaa hin turre kan seeraan nama gaafachiisu muranii asii haga Finfinneetitti iddoo biraati karaa baay'ee ce'ee dhufu karaa Gujiirraa Booranarraa asii Sidaama keessaa xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan konkolaataa gara 8-9 akkas ta'u to'annaa jala oolchinee namoonni illee tarkaanfii seeraa irratti fudhatame qabeenyi illee mootummaaf akka galu kallattiin itti ta'ee jira. Buna seeraa alaa kan foorjidii hojjechiisuudhaan jechuudha. Foorjidii hojjechiisuudhaan seera qabeessa osoo hin taane seera qabeessummaa fakkeessanii bifti ittiin dogongorsiisanii karaa dhiiraa kana dabarsanii dhufanii asiinis darbuuf yeroo yaalii godhan
to'annaa jala oolee namoonni illee akkasuma tarkaanfii seeraa kanarra fudhatamee jira. Ammallee qoratamee kan tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuuf kan eegamaa jira. Kanaan qofallee osoo hin taane wantoonni baay'een karaa kanaan darba jechuudha. Kan seera qabeessa hin taane karaa Keeniyaatiin boloqqee haa ta'u, ataraa haa ta'u waan biyya keessatti waan hin jenne biyya alaatii fuudhanii galchanii asiin dabarsuuf yaalii godhuun waraqaa tokko osoo hin qabaatiin darbii tokko osoo hin qabaatiin mootummaaf galii tokko osoo hin galchin bifa kontirbaandiitiin karaa kanaan sanada wal fakkeessanii darbuuf yaalii godhan baay'een isaanii qabamanii tarkaanfii seeraa irratti fudhatameera. Boondaa makiinaa 2 tiraakara tokkoo fi siinoo tokko kan qabame boondaa 235 makiinaa kanneen lamaan irraa jechuudha. Mallaqni isaa gaafa gumuruukatti galchinu tilmaama isaan nuu kennan jechuudha. Kanatti gurgurama jedhanii mallaqicha xumuramee galii nuuf hin taane gahee waajjirri keenya argatullee jira. Miiliyoona 1 fi 1,115 fi 100 darasanyiidhaan kan isaan nuu kennan. Kanatti kan tilmaamamu boondaan kan qabame jechuudha. Kan biraa buna konkolaataa 2 keeshaa yookaan kumtaalaadhaan kumtaala 83 ka ta'u qabamee dhaabbata bunaaf shaayiitu gurgura waan ta'eef isaanitti galii goonee jirra. Mallaqni isaa fi tilmaamame ka gurguramee akkaawuntii magaalaa irratti galis jira. Ka ganaa galu jira. Miiliyoona 2 fi 1,260 ka bunarraa galee jechuudha. Tilmaama waliigalaatitti mallaqatti miiliyoona 6 fi 1,180 fi 257 ka ta'u bara kana keessatti to'annee seeratti kan dhiyeessinee fi mallaqni cinaan kan kaazinaa mootummaatti galii ta'eef kuuwwan ammoo Poroosesirra kan jirudha. Qaamoleen nageenya jeeqan carraa kamuu argatanii rakkoo nageenyaa kamuu uumuu akka hin dandeenyeef qooda fudhattootaa fi qaamolee nageenya naannoo Sidaamaa wajjin qindoominaan hojjechaa kan jiran ta'uu dubbatu. Qondaaltotaa fi miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa. Naannoo Kibbaa faana magaalaa Hawaasaa akkasumas naannoo Sidaamaa faana qindoomina marii idilee qabna ji'aadhaan walgeenyee kan mari'an. Sababni isaa maaliif shakkamaa halkan dhufee asitti rakka raawwate magaalaa Hawaasaatti miliquu danda'a. Achiis yakka raawwate magaalaa Bishaan Gurraachaa keessatti miliqee bahuu danda'a. Kana qindoominaan waan isaan hojjennuuf shakkamaa isaan keessa jiru bilbilaan bichaa walitti himnee ajaja mana murtii qabannee achiifnee seeratti dhiyeessuudha. Isaanis akkasuma godina Arsii Lixaas haa ta'u naannoo Sidaamaattis haa ta'u asiinis gandoota baay'eetu wal daangeessina waan ta'eef isaan qofallee odoo hin taane raayyaa ittisaa naannoo keenya jiruunis yeroo yeroodhaan odeeffannoo walii kennaa hojiin bal'aa waliin hojjetaa turreerra. Kanarraa ka'uu qaamni nageenyaa hawaasa kan ofitti qabuudhaan keessumaayyuu dargaggeessa gaachana sirnaa keessatti hammatame milishaa nageenya keessatti hammatame waliin ta'uudhaan hawaasa kana kakaasuudhaan caasaan mootummaan lachi keessa jiran caasaan bulchiinsaaf nageenyaa bulchaa gandaas dabalatee qaamonni kuni qaama mootummaa ta'anii karaa hundaanuu qaama nageenyaa kana biraa yoo dhaabatan hojii nageenyaa akka waliigalaatti magaalaa keenya akkaataa amma tasgabbii qabu kanaan kana caalaa mirkaneessuu dandeenya waan jedhu kaasuu barbaada. Magaalaan Bishaan Gurraachaa qaamoleen badii nageenya hawaasaa jeeqan magaalittii keessatti dhokachuuf mijataa ta'us hirmaannaa hawaasni nageenya kabachiisuu keessatti qabuun namoota fuula haaraa yoo arganitti qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun kan qulqullaa'u ta'uu jiraattonnii fi miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa ni dubbatu. Nama as keessatti argameen beekna argamnaa yooma san qabsiifna yooma san hidhamu. Yoo kana gahaa ta'e hin ba'a biyya gaarii biyya nagahaati biyya hin taane yoo dhufuu baate biyya nagahaati dhufee ufumaa deemsa bade malee nama nagaa yoo ta'e tursa. Hawaasa hirmaachisnee qindoominaa hojjechuudhaan magaalaan teenya dawoo diinaa miti seelii diinaatiif carraa kan taanetti bu'aa ittiin argannee jirra. Kana keessatti diinaadhaan yeroo ammaa kana keessatti diinni hidhatee magaalaa keenya keessatti dhokachuu miti seeliin diinaa magaalaa kana keessa dhokachuudhaaf carraan qabu. Fuulli haaraa yoo jiraate guyyuma san eeruun gandaaf kennama koominiitii poolisiin gandarra hin jira achi deemee nu qaqqaba. Fuulli haaraa yoo jiraate eeruu kennanii qabanii gara keenyatti fidanii hin qorannaa hin qulqulleessinaa adda baasna akka qaama biraatiif kennamu akka dabarsu ittiin nu godhaa turanii. Hojii qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun hojjechaa jiraniin magaalaa nageenyi waaraan keessatti mirkanaa'e ta'uu jiraattonni magaalittii qaamoleen siyaasaa fi nageenyaa ni himu. Wanni biraa baay'ee nama gammachiisu tokko taanee jiraachuu tokko taanee walammanne nageenya keenya
eegsifachuudha. Abbootii gadaatii wal qabannee poolisii wal qabannee gooxii qaxana'aan ijaarsaan zamana siqaayin jiru raasaa bulaa hunnu haga gaaraa kana jala bulaa eegaa tara'an biyya keenya ka alaanutti duuduuf ta'u ka waa hundanu harkaa balleessuuf katamaa sana balleessuuf yaada qabu muluu isaa rabbiin waliin rabbii keenya kadhannee ashannafne wanni tokko nurra ga'ee hin beeku. Poolisii fi uummata keessaas warra gaachana sirnaas milishaa dabalatee qaamonni adda addaa waa'ee nageenyaa irratti sirriitti waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhimma kana abbummaadhaan nageenyi kan uummataa ta'uu qaama nageenyaa kana qofatti dhiisuu odoo hin taane hojiin kun kenna jedhanii hojii karoora nu baafne irratti hundaa'uudhaan hojii bal'aa magaalaa kana keessatti hawaasa waliin qaama nageenyaa kun kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Hawaasni magaalittii akkuma asiin dura qaamolee nageenyaa deeggaruun magaalittii ambaasaadara nageenyaa taatuuf hojjechaa ture ammas daran cimuun nageenya isaanii eeggachuu akka qaban dhaamameera. Yoo hawaasni qaama nageenyaa cinaa dhaabatee odeeffannoo gahaa hin kennin eeruu yoo hin kennin waliigala yoo waliin dubbisin haala jiru yoo waliin deeggarin haalli nageenyaan booraa jechuudha. Qaama nageenyaa kun hundi iddoo hundaa gahuu hin danda'u. Qindoominni naannoos barbaachisaadha. Godina Arsii Lixaas haa ta'u naannoo Sidaamaattis haa ta'u asiinis gandoota baay'eetu wal daangeessina waan ta'eef isaan qofallee odoo hin taane raayyaa ittisaa naannoo keenya jiruunis yeroo yeroodhaan odeeffannoo walii kennaa hojiin bal'aa waliin hojjetaa turreerra. Kanarraa ka'uu qaamni nageenyaa hawaasa kan ofitti qabuudhaan keessumaayyuu dargaggeessa gaachana sirnaa keessatti hammatame milishaa nageenya keessatti hammatame waliin ta'uudhaan hawaasa kana kakaasuudhaan caasaan mootummaan lachi keessa jiran caasaan bulchiinsaaf nageenyaa bulchaa gandaas dabalatee qaamonni kun qaama mootummaa ta'anii karaa hundaanuu qaama nageenyaa kana biraa yoo dhaabatan hojii nageenyaa akka waliigalaatti magaalaa keenya akkaataa amma tasgabbii qabu kanaan kana caalaa mirkaneessuu dandeenya. Magaalli Bishaan Gurraacha ambaasaadara nageenyaa ta'uun maqaa gaarii qabdu itti fufsiisuuf hawaasi qaamoleen nageenyaa fi siyaasaa ciminaan hojjechuu qabuun dhaamsa qophii keenyaatiin horaa bulaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduulee fi akkasuma qophiilee har'aaf qindeeffanne kanumaan xumurraa torban qophii keenya idilee sattaanuun hanga walitti deebinutti nagaatti. Giddu gala baqaqsanii yaaluu marshaa tajaajila rifeensa buqqisanii dhaabuu karaa amansiisaa ta'een raawwachuun gammachuu namoota hedduu deebiseera. Giddugalli keenya kutaa mataa rifeensa hedduu qaburraa of eeggannoo guddaan buqqisuun gara iddoo moluu ta'etti yookiin haphateetti fiduun kan dhaabamu yoo ta'u adeemsa